سؤال سمعت سنتنا سن حاسمت سنتنا كم Ashamaa harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanaal yuutuubiis jalatti argamtanii jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqayyooniif haa baay'atu. Egaa akkuma argaa jirtan micayyoon tuni yeroo darbee mana madaamii Saawud Arabiyaa ti asaqayyamaa waggaa tokkoo fi ji'a lama asaqayyamaa turte. Enggidi akkuma argaa jirtanii gara seera qabeessan dhuftee biiroon ishiin irraan dhufte sun asaqayyaa damoosa waggaa tokkoo fi ji'a lama dhoowwatte. Yeroo kanatti warri biiroo sun ishii fideessun mana sanii baasanii waggaa lamaa fi ji'a lama asaqayyamaan turte mana sanii baasanii mana biraatti galchanii niitii akkas godhaa turte san immoo asaqayyaa turte sanii maaliif dhoowwatte seetanii meeshaa caccabsitee akkuma argaa jirtan meeshaa caccabsitee fixxee isattan qabadhe jettee diddee jechuudha. Yeroo kanatti kassasanii damoosa ishii riyaala 14,000 riyaala 14,000 irraa fuudhaniifi jechuudha. Dhugaa dubbachuuf hedduu takka nama gammachiisa. Dafqa ishii waaqayyoon ishiidhaa baasee fi jechuudha. Ana hundumti keessan yeroo akkanaa kana amma ta'etti sagalee walii ta'uu hanga ta'etti wal tabaabbaruu baay'eedhaaf nama gargaaraa jechuudha. Na waan akkasiitis siniin jedha obboloota koo qomceeyoo tana argitan dhugaa dubbachuuf waggaa tokkoo fi ji'a lama jechuun asii miti boo'aa inqirfachaa midaamiin tun asaqayyaate akkuma argaa jirtan 14,000 kashii irraa fuudhaniifi jechuudha. Akkuma argaa jirtan mucayyoo tana baga gammaddee baga rabbiin si gammachiise humna kee nyaatini anna ijoollee meeqa kan akkanatti hojjetaa jiranii ijoollee meeqa kan akkanatti boo'anii damoosa malee hojjisiisaa jiran araboon kana egaa inni ittaan immoo maal jechuu barbaadetanii ijoolleen baay'een akkanatti kan nyaataman ni jiru. Damoosa malee kan hojjetan waggaa lamaa miti waggaa 9 waggaa 8 ta'an akkanatti mana madaamii ta'anii hojjetanitu jira jechuudha. Isinii galee innaa kana dhugaa dubbachuun mucayyoo tana gaafa argu baay'ee takkan gammadee jechuudha. Mubee ni beektu mubee miidiyaa isa TikTokii irraa isa Ameerikaa jiru sanii inni taakataattalee qarshii kana kan akka isheen akka seeratti dhiyaatanii akkasumas immoo irraa fuusisee fi egaa akkanumatti ijoolleen keenya goobazii ta'a hin sodaatinaa barrii keessan yeroo isaan qarshii isinii kaffaluu didan simin jedhinaa yoo bilbila qabaatan gara miidiyaatti dhuftanii himattanii akkanatti birrii keessan of nyaachisina sagalee akkasumas waan isinirra ga'ee gadi baatanii himachuun dirqama. Na ammas gara seeratiin jirti jechuudha. Saawudiin akka duraati miti hin sodaatu jechuudha. Akka duraa sanii miila darbe mucayyoo sana argitanii madaamii ishii biiroo si geessa jettee too dabdabdee fuutee deemtee kaameraan qabee kaameraadhaan qarratsanii gisee waan ishiin gootu arganii mucayyoo sanii seeraan gaafachiisanii qarshii meeqa akka irraa fuudhanii beektu qarshii diraama 27,000 diraama horisontaan riyaala jechuudha. Saawudii riyaala 27,000 moo 25 waan akkasiiti kan irraa fuudhanii fissiniin jedha. Dhugaa dubbachuuf mucayyoo sana irraa jalqabee tanaan lammaffaadha. Ammas immoo akkasuma ijoolleen keenya nyaatamuu hin qabanii waan ofiiyyuu ta'e kan madaamiin akkanatti hoggaa tabattee hojjisiisaa jirtu ijoollee kan sagalee ta'anii fi warroota qarshii kana takataatalanii warroota sagalee fi ta'aa fi jiran ijoollee keenya kan Saawudiiti baay'ee tokko dhugaa dubbachuuf ammas taanaan akkasumatti itti fufaa jechuudha. Akkasuma ijoolleen akkanatti qarshiin keessa nyaatamii madaamiin akkanatti isin hojjisiiste qarshii keessa isin oowwatte yoo ta'e amma hin sodaatu jecha. In sodaatu kanaafuyyuu qarshii keessan nyaatamuu hin qabdanii isiniin jedha obboloota koo. Innaa waan akkasiitii kanaafuyyuu qarshiin keessan akka nyaatamne sagaleedhaan
gara miidiyaatti ribaatanii sagalee keessan dhageessistanii too akkanatti siniif takataattalamee osoo nyaatamin ba'uu dandeessu siniin jedha. Seera warreen dhuftanii gara seera qabeessaa warreen dhuftan yaa hunni beektu. Innaa waan akkasiiti ammallee taanan ittuma fufaa egaa obboloota koo warroon akkanatti hojjetaa jiran sagalee taatanii fi akkanatti itti fufu abdiin qaba jechuudha. Annaa kana akka duraasanii shawwadamuu atamuun hin jiru. Gara seerri jabaattee jirti Saawud Arabiyaan. Innaa waan akkasiiti siniin jedha obboloota koo baga gammaddanii siniin jedha warri Saawud Arabiyaa jirtanii akkasumatti seerri jabaataa dhufe soo duraa jechuudha. Beektanii mangistiin biyya sanii isaaniif dubbata malee saraatanyaa yookiin immoo lammii biyya biraatiif dubbataa hin turre. Amma garuu seerri wal qixxee akka ta'e dubbate jechuudha mangistii mootummaan biyya sanii seerri namni hunduu. Egaa akkasii namni kamiyyuu ta'e amma seeran gara seera qabeessan deeme gara seera qabeessan osoo waa takka muudannoon takka isa muudatiin waa takkittiin osoo irra hin gahin akkasitti deemudha siniin jechuu barbaaditan. Dhugaa dubbachuu fi yeroo ammaa kanatti Saawud Arabiyaa keessatti dhiisatoo biyyoota garaagaraa keessatti miidhaan rakkinni ijoollee keenyarra kan ga'utu baay'ataa jechuudha yeroo ammaa kanatti. Kanaafiyyuu kan seerri jabaate amma dhugaa dubbachuu fi cubbuudha biyya kana keessatti akka Saawud Arabiyaa sanitti madamin ani in baasugin namni keenya baay'ina waan jiruuf sagalee ta'uu fi baqa waan gargaaraniin hin gargaaru jechuudha akka biyya saniiti miti. Amma garuu Saawud Arabiyaanis akkasumatti jabaattee akkas Dubaay taatee jirti jechuudha. Seerri ishii jabaattee jirti. Amma nama kamiyyuu taanan gara seera in sodaatu jechuudha Araboonni. Akka duraa sanitti itti taphatanii waan barbaadan godhanii akka barbaadanitti haanii akka barbaadan gochuun afeetii jira. Innaa akkasii baay'ee tokko nama gammachiisa. Dhugaa dubbachuuf akkanatti ijoolleen keenyarree beektee sodaata akka malee amma adabbiidha kunuyyuu beektanii ijoollee lamaan kanarratti waan adabamaniif namoonni biraatillee irraa fakkeenya fudhatu jedheetan yaada. Araboonni in sodaatu beektanii akkasii baga gammaddan. Dhugaa dubbachuuf warreen Saawud Arabiyaa jirtan baga gammaddanii. Seerri baay'ee tokko waan nama gammachiisudha jechuudha. Mootummaan biyya Saawud Arabiyaa seera bareedaa irra jira jechuudha yeroo ammaa kanatti. Maaliif akkanatti adabbii kana gaafa isheetti kenne ishinillee ijoollee keenyarraa gadi buuti jechuudha. Akka duraanii akka oolasitti cibsisee too hin gorraatu jechuudha Araboonni. Innaa akkasii aggabaabii malee seera malee sarratanyaa qoccoluun osoo sarratanyaan ta'aafi jirtu odoo kosiishii gadaraa jirtu akka oolatitti cibsitee too gorraatu hin jiru. Waan akkasii kun afeetii jira. Seerri amma seerri wal qixxee ta'ee jira. Sarratanyaa maali warra achi ta'e warra zeegaa biyya biraa ta'e hunduyyuu ija tokko makka laallamu mootummaan biyya sanii seera baasitii jira. Dhugaa dubbachuuf kanaafiyyuu sodaata akka malee gara seera qabeessan gaafa jirta waraqata ni qabda akka barbaaddetti fataa jettee too jiraachuu dandeessa jechuudha biyya san keessatti. Innaa akkasii warreen jechaa turtanii asmarraan baga gammaddan siniin jedha. Egaa ijoolleen lamaan kanarraa eegalee seerri bareedanii egaa ammallee itti fufa jedhee yaada. Ijoolleen achi keessatti rakkattu maaliin taatu abdiin qaba. Innaa kuni waan bareedadha jechuudha. Kuni waan bareedadha. Dhugaa dubbachuuf seerri dura beektanii biyya san keessatti seerri akkanatti hin jajjabaanne akkanatti adabbii irratti hin fudhanne namoota biyya isaanii qofa kan deeggartu. Amma seerri wal qixxee taatee jirti. Seerri wal qixxee ta'ee jira. Wal qixxeessee jira mootummaan biyya sanii jechuudha. Mootummaa amma walirraa korrojuu mootummaan biyya Saawudii anasiitti irraa korrojaa beektanii biyya isaa sirriitti qulqulleessuun qaba kan jedhu sirriitti bakka kutannoo godheetii jira jechuudha seerri Saawudii. Amma Dubaay kana keessatti dhugaa dubbachuuf mootummaan biyya kanaa namoota hunda ija takkaan ilaala beektanii zeegaa biyya isaa ta'ee zeegaa biyya alaa ta'ee kan echa yoo ta'e waraqata seeraa qaban hundayyuu ija takkaan ilaala. Innaa akkasii bakka innaa
mootummaan biyya Saawudiitis amma seera kanatti jijjiirrate jechuudha. Anna akkasiniin jedha. Warri YouTube kanaaf haaraa taatan immoo like subscribe gochuu hin dagatina. Warri gammaddan micayyoo tana warri gammaddan comment barreessaa jalatti yaada qabdan immoo naaf qoodaa isiniin jedha turtii gaarii.